جاران أبا قدار رادرنون موليس قدار موليس أبا قدار خدالنون أبا فيتي وخرب بيتي سيناك أبا جني مقات الرف نقول هنجنو ودو أمن نقول جرات شواته أرى سينا نهمة شو دينو جستجرو مارشي تيغام لچلون أبا لمن قبضو جاني qabsaa'onni namni sababa qabsootiin gammoojjii sammeelaan dhaqee bakka diriisaa reefu jeesanitti deebi'aa Muusaa raaboo kana namni hin beekne hin jiru. Jaarsi kun akkuma inni jee diriisaa reefu waan takka jee murni tokko yoo har'aan tan dhufe murni tokko sa'a booda dhufa jeeba. Addumaan hin cittu qotteen tun beeke. Kanaaf jaarsi kun guyyaa tokko itti gorree jennaan jaarsi hoggaa ati itti gorte gurbaa tokko qaba. Meboka imorata olseni majan hori isa gan qabu guyya obalon isa gandi wajin ni oba fa dubaita oban guyya isa khanma isaati khana gurban olsene mashina to gurro to ka gorrae beledan dunga hogani fi hokke muran didi tachu waran olle jarsi hun akal lale lafatti ya gurro tanana je osobe ite silabilisumma fore gamte caljete to macisu ko damale didi tachun qabdu je tuwani ya da do hisan sinje kanaf ummanni kun ummata da daben jenne dinni wan kana jala hambisuudaf wan isani ratirawatin hin qabu isan kana jilchuf jira sila hawasni jala demu warraka haji bushra andi ya kana ajjesali lafara kisa warraka shema manuro wanni amaga warada ho sole khamantana dirisan johana qabsaawonni beeyne jiru dhaloonni saanannu sani khanin beeyne jiru duga dubbachuudhaaf nama arkun arkin jaanjani Arif Ali TV Nuruddin Sureda Rabbi amalle tikko qaban baraka kaysa khawfi isam burqa dakani bara rumantana mimichanne yo mullanne male khalisa akkatti dalanne fi bakkatti dalanne beena jarana qota itille dalanne sireen isaan achi foto khasani fidani hawasa kana garsiisa turantuni waahid nama garsiifti jechuu hinji jiruma nuti itti dhiifne bira deemne san daran taha jira male namni keenya waan irraa jijjiirame hinjirtu ammoo mootummaan silaa wachol jirti sammurra jirti mootummaa qofatti wanda jechuun gaarii ummannummaan keenya kunuu silaa akka oromootti oromummaa tanaahu akkuma reefu diriisaan jee oromummaa tanaahu ummata saniitu waan silaa irra namuu har'a abbaa itti ta'ekkatti olii gadi irratti geeyyiradhu tana abbaan waan kanaa ummata anniyyaati yoo jenne ittiin qaanfannu jechuufin siin jee ammoo walii qoodhootu hin jirre seenaa wal saamuu jira. Seenaa wal saamuun ni mul'atti malee lagni sun laga akkam akka ta'e eenyufaan akka keessa turan galaasaadhaan dhugaasaadhaan diimaadhaan maaliidhaan hoogganni yookaan ammoo namnummaan sababa qabsootti lafa sana ajjate karraan dibatin karraan hin nyaatin hin jiru jechuudha namni seenaa lafa sanii hin beekne hin jiru ammoo walii quudhuutu hin jirre himatan beeyne malee gowwaan dhugaan qaba itti manguddoon beeyta himatan beey aannanin qabne malee baakkuun ilmooni qaba himatan beeyne malee gowwaan dhugaan qabaa jaan ummanni kuni ummata haftee qabne oromoon akka oromootti silaa har'aan tana aboo waanuma har'aan tana ummanni keenya ittiin dhaadatu ittiin geeyyiradhu tanaahu lagasan keessa qaate silaaleen sun har'aan tana akkuma diriisaa reefu jee misoomni silaarra osoo dhugaan jiraatte jechuudha osoo dhugaan jiraatte lafa sanirraa eegalamuu qaba silaarra gaareen toottoo osoo hin taane silaarraan tana lafa sanirraa eegalamuu qaba lafti seenaa lafa san oromummaa tana hundeedhaan akka gad dhaabbattu ummata hifadheen jenne re'eerraa loonirraa hamma gaalaatti dabree hamma ilmaan ifii fuudhanii qawwee wajjin hoodha kiyya kun isaa isinitti ida'amu jedhanii ummata qabsaa'ota kana akkasii jiraachisaa ture jechuuf hin jedhe qabeenyi isaanii nafne ilmaan isaanii nafne kanaaf rakkoon ummata sanii rakkoo himamtee dhumtuu miti warra angaarraan tana keessa keessaniif qaqqabachaa jirtan xiqqoo
qabdanirraa waa gumaachaa jirtaniin fayyadaa jechaadha. Warra rincicuuf ammoo maallayni hogguu rabbiin bahi jeennuma baha. Gaafa rabbiin bahi jeen qabeenya ati qabdu ni baha. Akka maletti hogguu si harkaa bahee sheenoyta. Maaliif jennaan horii masgiidaan jaaruu didan mataskaanaan jaaran jetti manguddoon beeyta. Maallaqa akittuu si harkaa bahuu hin oolamne kanaaf nama kee kana yaadadhuudha. Namni dhiigaan Oromoon ta'in mee dhaloota achii dhiisi. Namnummaan dhiigaan Oromoon ta'in faranjoonni Nuuraddiinii fi Aarifii waliin lafa san dhaqanii siree buufata fayyaa san keessi jirtu san footoo kaasanii har'aan tana Oromoo dura qabaa jiran tuni faranjii waan akkasii yogguu gartee ni rifattii beeke. Addunyaan akkanaatis ni jirti. Kanaaf rakkoon uummata keenyaa rakkoo himamtee dhumtuu miti ammoo qabsuma bilisummaa Oromoo tanaafuu warri sun abbaadha yoo jenne ittiin qaanfannu jechuuf hin jedhu. Uummata gadirraa kaasee hamma oliitti hamma hoogganaatitti lafa san keessa jiraatee beeku waan ta'eef uummanni kun bishaan hin qabu jenne buufata fayyaadhaa gayaa hin qabu. Durillee har'aan tana gammoojjii tiiffattee gadii san keessa digirii fi diipiloomaan isa jirti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin dhagaan mataana nama jiru ilmi namaa bakka takkan taa'u. Ammoo humniti barattee isaan keessi jirtu sun yoo maateeriyaalin jiraanne wanni gootu hin jiru. Akkuma argine manni hakimaa san fakkaata gaa manni silaa wallaansaaf namni itti haajamu san fakkaata. Kanaaf dirqamni dhaloota qa'ee sanii qofarra osoo hin taane Oromoon aboo bar ummataan biyya kana gurri isaanii gooroo jira bargaamne. Ummata gurri gooroo jiru jechuun barabalu gurri isaa gooroo jira warra janiin dhageesse. Ummanni kun ummata silaa ifiin beekee Oromoon ijoollee calloon jiraatte. Har'aan tana hiriiraan karaa bolaadhaa dhaqee jitti waa godhuu fi danda'u tokkoof hin jedhe. Maa miilaan deemummaaf hin dhoofne. Maaster pilaanii gaafa jaambar ijoolleen teenyaa wadaa irraa kaatee kuunuu cinaasa irraa kaatee mayyuu irraa kaateeti oloo tana hurkaa dubuggachaa turte jechuuf hin jedhe. Kanaaf rakkoon bakka takka dhalattu rakkoo Oromoo hundaati malee rakkoo ganda horree yookaan ganda roobaa qofaa miti. Kanaaf walit dirmatan amma yookaan boo'anaachaa odoo waa godhuu dandeenyu hin tuffatamu maallayni qarshii takka maan taane shalmaan taane kudhammaan taane namni har'a ala kana jiru kun dhugaa gayaadha haga tokko ammoo warri biyya keessaatis abbaan if jibbuun jiru maaliif waliitiin dhiftanillee waan jirturatti hin fakkaatu yoo mootummaallee ijjisiidhaa waan biraa agarte wal jiraachisuuf waliitiin dhisuudhaaf akkuma warri biyya alaa kana warri biyya keessaatis tattaafachuu qaba. Dhugaa dubbachuuf abbootiin qabeenyaa hedduu jira gaammee biyya san keessa namuma tokko qofaan mul'ata ammoo qabakarraa waaqilitti jaan isumatti namni qubalaatu. Ammoo manguddoon teenya waan jettu namni keeyyoo sitti mi'aawe arraabdee firraan fixiniin takkallee numa jirti. Muraad qofa 200,000 miliyoona tokko irraa eegurra namni 10 namni 20 yoo kuma waliin baase muraasaniifillee qusachuu taati jechuuf hin jedhe maaliif? Mucaan kun rabbiin oliin haa deemu xiqqoo qaburraa waan qaburraa bakkuma itti waaqiliif jaan. Bakka inni irraa mul'anne hin jiru. Osoo hayyuun Oromoo dilli kun jiruuti reefka jaarraa abbaa laga bishaan qarqaraa fuudhee biyya deebisee jechuuf hin jedhe. Rabbi ammallee oliin haa deemu ammoo waliitiin dhisuu walit dirmachuun wanni kanaa hoggaa dhufte ammaan tana gargaarsa buufata fayyaa burqaa tirtiraa kana keessatti maqaa isaatiin waa dhageenya ammoo warra biraan dhageenya. Maaliif? Itti dhiibbaan dirqiin baqaysite jedhanii humnaan tana godhaa osoo hin taane bishaan taa'u bishaan deemu kaasa jedhanii waluma yaadachiisuuf kana jenna. Maaliif? Osoo waa godhuu dandeenyu teenyeetu yoo hidhiitune deegaa hidhii jalli madaadha jedhanii beektaa gaamme. Deegaa hidhii jalli madaadha akkanuma teenyeetuma hidhii xunnee hidhii madeessuurra waan dandeenyu yoonii fi bakka waaqeleef jaalitti kadirman uummanni keenya duratti hundi keenyaahuu hundeen teenya baadiyyaadha bakka ganda gama bakka waan raa'iyyan siiduu feenaan afadhuu jettee duratti Oromoon durii siiduu feenaan afadhu. Siigale
دي أبو مالتو يمي ميدر مدوان خان هو بدا جنبي تانا منو مرتو ولد جافتي وقال ما يندول ولد جافتي ما جاورتي في غايتو تناف أروان كمنون نسون أما هدو هاسا وديرا في كلامة ديمنه كله موفي سيرين تكتين أشي سورة خاصني مني أخي ما سنكون وانا فكاتا هنقول سنقياد هنقول ما سنقياد أبي فرجي وارا كذي وقولتي ما تكبتي الدنيا لكن جرى تكوني ولما نقرأ سيا ميديا هنقول بتي جرى تنزانيا تكوني يوتو كده garaagarummaa jara saniin hin qabnu hangas takka duubbetti hafaadha jechuun namni keenya beektaa. Uummata ardhallee bishaan qaama isaaniin tuqinii jechuudha. Ani maal tana dhugaa dubbachuuf namni dhugaafitti himuu gaarii waan namni namaan jiru lakki an duratti illee kanumaa jechuu osoo hin taane irra magaalaa jiraanne hundeen teenya kaleessa akkuma jara warra Taanzaaniyaa kan himmaan tana faranjiin dheeyxeechi مي أكني جنيني هوجا يشود الدبي خير أسافي بتشنا لا مال جيسا جين بيته أمة الدنيا رافق باجرو توكو خنا في أمني أورمو مليون حاجنا هي مشادا وريدير مشود داون توكو جرا شوك أبدي يشوف ما في نسنين جه أكاسي نور الدين في عارفي في واحد إسا غارين تنهد دودا مكاساني لكويني يرو في الراون نعونو ربين hawaasa kana keessa rabbii isaan tursiisu dhugaa dubbachuudhaaf kaka'insa isaan wal kakaasanii itti deemaa turaniitu uummanni sun ammoo hoggaa ijoolleen tuni kombolchattis numa agarra jesaworottis ni agarra calanqottis ni agarra watariin ni agarra baddalloon ni agarra nuraddiin fa'aa jechuuf hin isaanii fi garee isaanii kanaaf ijoolleen tun tillifa namnummaanuu harka dha'uu fi irra jira. Aida warumman ona anni yaasunu warra edaan ilmaan ni qabnaan takkatti dhagayamtee beeka edaanuu nama ni qabnaan takka nuti dhugaa dubbanne namni as jiru kun khaxuurataadhaan jiraatu kadalaga jiru dalagattuu jiraadhiisi ammoo nama saniif namni 50 dhabuun jiru خسلا وادلك تتكو دلك ترى بانكي تنخيس أنا مني كارشي دبا لما خما توكو خما شان صدوم دبا أنكم ننجي أكمل ولد ربيتنا تورين خناف هركي ددا كابو ددو أفهم بلدنا سيني نما هم ماريو تاتي مالي خرب بتشوف سلاو بحكار وبار دعو جاني وررين تشون مالف تنو خيسة چرراخنا خيسة نما خنيتي واهمن يو تيكو أكا إيموشنالي نقول لي فما خنو خيسة وررين تشون أبو هوري مسجد أنجارو دي دم بتذكار أنجاراني سالس نوجرتي تشوف سينجي ما نياتشو ربي بيه خبر وانما مناكم نخان أما تبوغا خيسة مناكم نقولته بر وانما مناكم ما كارشي كورين تاني سنو نياتشو كنجي ربي بيه لفت كيسي كرودوري لفما لالي كروتانا وليد المتشو آدها قدن ويتشو في سينجي أمن نسنا مو سينا والسامو جيرمالي وين فقر رابها سينا والسامو جيرمالي وليقولوا أبو جيرمالي أمن نسنا أكما خطأتو أكما أنا النية خنا سينا والسامو جير نمونا بيخجي تنو مساها فرسا خوني سنتاو جي كوبي جلا فشرسا ورّي أبو نروجا جردن دي سنقرسا کرتے شيني جيسا ندبيني إرّا ولي نقول كيسان يورّا ولي قال لي إرّا ولي تندسو نمدن دينيا ورّا بيخيسي كداني نمو يابوغا ومفر الليتو روبي ولي جبينين تكني إرتي إلمنا ما كنت لقام مطار نجيرو namni keeysaan bahan hin jiru akkuma warra tindisa tahaadha galaana amma ala kanarraa deemaa jiru kanaaf isinis tindisa tahaa fi ummata kana harka haa qabnu jechuun takkana jirti beeki abaar dabree nadhaan ilaali cinaacha kooti san akka taane dubbiin namni waliif waa jechuu qaba jechuumaaf hin jee itti aani diriisaa أيوة فادو غلطومي وان جبدو قالوا يا دتشيسا جرتن مي اديرو دريساتين دي بيا وانت كتعجبنا تاتي خيسا
artisti wayito kudubiseetiin beeytee wanni kilipii tokkoon hojjechachuu barbaadaati tumsaan barbaadanaan jee akkasitti meeqa feeta yennaan toora 300,000 barbaachisanaan jee kilipii takka tolchuudhaaf. Duba ajaa'ibnatti ta'eetumaan garaa kiyya keessatti ammoo enuma namichisan kilipilee tolfate deebi'eetiin ka'amma arra sadarkaa kilipiin takka 300,000 geesse warri miliyoonaa tolfatullee ni jira. Dhiiroo adeeroo beektee Dr. Shabboon Faafi Khadiir Seifaan boqottee gaafa waan kana jalqaban dhiiroo kilipiidhaa fi miti albamaafuu meeqa harkataniin takka beektee gaafii natti taatee jechuudha. Ibargaa wanni an dubbachuu jiru na beetee akka gaariitti qabeetee keessa gallaaluu dandeessan taate oromummaan tun bika garii doolaara taatee jirti jechuudha. Bika garii dubbee godhatteeti bika garii ammoo doolaara taatee namni ittiin bashannanaa jira. Manneen isaaniitu lakkoofsan qabu Adaamaa keessatti nama mana 300 qabu maqaa dhaawanii jechuudha. Kan ministeeran ta'in kan caffee keessa hin jirre. Qabeetee Finfinnee kana keessatti gamoo guddoo qabu. Ministeeraan meeqadhu. Gamoo takka magaalaa Adaamaadhaa 04 keessaa qaba. Mootummaan deebitee irraa fudhatte duba gamoo sanii jechuudha. Abbaan gamoo kanaa maali jennaani xeellaa bordeddee gubbaa dalagaadha jechuudha. Waardiyaadha beekadha. Miti eessanii galti? Waardiyaa xeellaa hoggaa beektee warri mootummaadhaa gale milishaa xeellaa san eeguu jechuudha. Dubegaa beektee milishaan xeellaa bordeddeedhaa eegu yoo gamoo san beekadhu yoo doggoru baadhee fooqii 7 jechuudha. Dhiiroo warri beektee xeellaa san irra taa'ee haarni muroo dhiiroo maal qabaniitu sammuu keessa na seenee jechuudha. Hayyee gammoojjii teenya keessa xeellaa taa'ee karaa goggogaa san gubbatti gamoo jaarrate dhiiroo warri caffee keessa jiruu fi warri paarlamaa keessa jiruu fi warri ministeeraa too qabeenyi isaanii mala fooqeen isaanii waa biyya keessaa miti Dubaay jirtii. Uummanni beektee Dubaayitti fooqee jaarrachuu jiraadha. Maal jechuu barbaadeeti bartuun hundi maqaa Oromootiin jechuudha. Maqaa beektee warra arra bishaan dhabee kanaatiin jechuudha. Warra arra karaan qabne kanaanii jechuudha. Ibargaa odoo jarri kun beektee maqaa kanaaf beektee mataa ol nu qabachiisuu baatanii. Ibargaa beektee fooqeetti hundi ta'u Amaaraa taatii jechuudha. Ibarsiin gabrummaa. Ibarhaa Oromoon arra masaraa keessa jirtuu fi tacaffee keessa jirtullee misoomni akkuma adeeroo diriirsaan jeessanii ani irraa jalqabuu qabaa jechuudha. Maaliif barhaa isaatu bikka tanaan gahee jechuudha. Ibargaa dhugaa barbaadee jechuudha. Obbo Shimallis Abdiisaa irraa hamma Abiyyitti odoo beektee ani falmachuu baate Shimallisiis loo dachii qotaa naan jaan jechuudha. Ibarhaa akkasii. Egaa Abiyyi Ahmadiis bashaashaa keessatti har beektee harraanii taatu hammaala taatu wooma tahaa jechuudha ganda isaa san keessatti. Bajjarri kuni waan ogummaan biraa qaban gootummaan biraa cabsanii masara galanii hin jirtu wal jaran. Wanni uummata kana maqaatti godhe warra beektee arra haraan qabne hospitaala hin qabne maqaa uummata saniitiin galata uummata saniitiin arra beektee isaan muudamanii jechuudha. Dubbii kilippii sanitti deebi'uudhaaf kaaseeta duraa tokko atiin Khadiirii fi Alishabboon mana muuziqaa beetii nagaariitii saboo 400 meeqa gurguranii naan jaan. Baala jidduu nuukaa isee harkaan badii bakka kilippii sen jennaaniin qaxab jeebeeyta qabsoon bifa hundaani wanni hundinuu wanni Oromootuni qabsumaanii bakka amma jirtu tana geesse. Ammallee yoonii fi dooyaarratti illee ol bahuu baattu qabsumaanii gadii hallayyaa gadii dhugasan keessa kaatee bakka amma jirtu amma mudhii bira jirti. Torbaatamii fi torba abaar bara sanii ni yaadatta jeetii yaada gaamme. Gaafa akkasitti furiitu dirree dhawaa kana keessa furnuma tanaas dura horiyaa beekii miisa kana gubbaa. Kanaan warri muuziqaadhaa kun kaanu silaahu ittuma jiraachuuf malee gurgurreetii aboo
biidoon bishaanii tun duudan qottee odelaarree tokko irraa bitannaan hin jirtu nu bira beeyta gaafa keenee diinfaan DX yaan gaafa san faashinii DX nuti diruma raawwatan keessaa otobus keenya kun babatteetee nyatana warri mana muuziqaadhaan namuma tokko kan irraa bituu jaarsi biitii fi abaara jettee waan nyaattu hin qabdu ana kaasatan bituu maal haa nyaannu mi'am abdiin jee rabbi rahmataa godhuufi gaa dubbiin as geesse iyyuun hin dandaya sagaleen hin qabaati masjida kana seenee masjidummaa kana seenee yoo nu azaane ollaan masjida sanii sawabaa fi biddeena tokko numa fida jennaan abdii imimmaan gannaqee hadii seenuma bariiti jabaadhu naan jedhe keeyta efirraamee afaan wallaan dagaa qoonqoon nu fixuuf deemti masjida kana seenee yoo nu azaane warri ollaan masjida sanii sawabaa fi biddeena tokko numa fidaniin jeen abdiin akkusii abdii imimmaan gannaqee numa bariiti jabaadhu naan jee jechuudha hamma duuti addaan nun baasinitti uumasa yaadita inni beeyta kanaaf wanni hundi laaftutti as hin geenye qabsumaan as geesse jechuuf hin jee nuti amma waan silaa namtichi nuu kafalu kana walumaan itti qamaana walumaan itti nyaanna gabbaanee waddachaane fuul nyaannee daaboo goyduu nyaannee walumaan alii shabboo kun warra nama jedhu abdiitu hin jirre malee jechuuf hin siin jee kun kaabaluuti ani meeqaan si kafalaa fi meeqaan si ali meeqaan si kafala qallaafoo meeqaan si kafalaan hin jirtu nu bira waanuma qabnu san wajjiin nyaannee wajjiin finna hoggaa kana finneetti immas tabiraa abdii kiyya duruu nuu qopheesseeti gamaa gamanaa irratti jennee maal duruu lagan keenya xayyaari jechuuf hin hangalumaan irra buufachuudhaaf shidduu bu'ee dhiifama bakka kiliibii san jennaanii akka ammaa kanaa miti jechuuf hin jedhu wanni tun wasanoo diidoo alii birraatu jee intarbii irratti rabbi rahmataa godhii gaarsan lachuu warran jiranii kibur zabanyaa keessaa gaafa aliinis kibur zabanyaa san keessa ture militeerii taatu malee damuusa sibiiliidhaa siin qabnu jennaan lakki ani kibur zabanyaa tan ani waraana ta'utti hin danda'u jennaan firraa baasan mooraa san keessaa na baasan jeesanu waraanaan na baasa jee hanga karra guddoo geenyutti wasanoo diidoo kun na jala gabbaheeti mucaa afaanuma kanaa anumaasi numa lamaan kana qofaa jala qoqqofaa jira bakka feete jiraadhu afaanuma kana dhiisinii numa tattaafadhu naan jeeti shilingii takka naa kennee na jalaa deebi'ee jee wasanoo diidoodha shilingii takka shilingii gaafasi ite afaan qullaaftutti asin geenye diriisaa kiyya dhiifama sisaame jechuuf hin jee wanni gari wal kaafte akkamiinooti wanti waltottu iti beeyta bargaa fayyaade adeerohi ummanni keenya kun dhiiroo odoo nuti tana godhaa teenya qofa eeguu osoo hin taane nuti amma dooyaa tanarra tetteenye wanni iyyinuuf anaaf diriisaa hidhamootis fakkaattonni akka keenyaatis wanni dhawaataan buufata fayyaa burqaa tirtiraa kanaaf wanni iyyaa jirruuf ummata santu haqa qaba okkoteen guyyaadhaa ibsaan feetu yani ummata sanii haqa qaba ummata saniitu lafee duuyidaati akkuma diriisaan jee qabsoo bilisummaa oromoo sana keessatti bilisummaa irra miillummaan deemu ittiin dhaadatu ittiin geeyraru anaatu bu'uureessee jee abaluu hogguu intarvii godhuu deeman anaatu bu'uureessee abaluu bu'uureessaa adda bilisummaa oromoo irraa tokko warri jaan kun hundinuu no manuma jaarametti dhufanii qayeessanii manyoon akkuma reefu isiniin jee ummata kana jiilchuuf qabsoo tana jalaa hambisuudhaaf amaarri waan hin goone hin qabu nu dura asasaa mixii jedhanii diriisaan dhagaye warri nu dura hoggaa himanii asasaa mixii jedhanii akka bobbaa jiraniin gaafa amaarri horii isaanii ilaa hanga harar takka fidatee waraana harra jiru hunda nyaachisuu ture jechuudha. Namni hafne qabeenyi hafne ilmaan isaanii hafne. Egaa uummanni kun akkuma reefu jee yaa gurrootan osoo beeytee bara qabsoo bilisummaatiif wareegamtee silaa cal jettee duma ciisuu qabda malee dhiitachiin qabduu jaarsii isaan ilaa dubbii. Hagas takka illee calloon itti jabduu jechuuf hin jee warra san. Ammoo wanni guddaan raamata rabbi roobaan haadha qabu. Roobaan rabbi walitti haadhaa buuf dhiyoo tana eegalee jedhanii akkasii xiqqoo isin irraan keessa fiigee dhiifamu. Ayyee diriisaa fi. Ayyee lakki dubboon utolchite galatoome ebergaa wanni waan san kaasuu barbaadee fi wanni takka jijjiiramuu qabdii jechuudha. Ebergaa beeytee quraana keessatti rabbiin maal jaa nama beeytee hawaasa tokko ifin jijjiirre ani waan irraa jijjiiru hin qabu jaa. Egaa afaan Oromootti gaanu deebifnee jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti
dhugaadha waan bir waan gurguddoo saninu sandararaan jiru jechuudha. Madfi fitaan kif doonii fudhaa masaraa seenaa jechaan jiru barammaan. Amma beetee caffee Oromiyaa keessaa guuffadhaa itti galaa miti bara. Wanni an jechuu qabu wahii isanii galuu qabaadha. Araa kiiloo galaa odoo hin taane. Wanni isanii galuu qabu beetee waan hawaasni kuni malaa beetee keessaa dhumeensa hayyuun. Malaa beetee jiraan keessaa dhumeensa. Bar hawaasni irra jiru kuni ta'isatti mirqaanuu dhiisee bar tayaadoo natti taate tanaadha ammaan. Waan biraati namni beetee waan biraa yoo ta'e namni dura arjoomuu isa hadura du'uu isa gaafa beetee master plaanii sani magaalaa awwadaa ifirraa kadhatee jechuun Jawaar Mohammad miitee rabbee aboo hiriirri guddaan hin geenye hajaraan rabbi sodaadhaati gadi hin bahina barduruun sagal bahee namni beetee hiriira bahunda keessattuu nama dhibba lama kadu'eef hamadaa'e itti jira jechuun yenne. Guyyaa beetee biitti lafa kaayyette sanuu afachuu dadhabee jechuudha. Hamma umriitii seenaa san irra fadhu. Hamma Jawaar Mohammad ooyiman irra bahee warri awwadaay galatooma. Saftii as deemtu kana Oogustii guyyaa jaa hiriira guddicha qabnaati. Dhaabbadhaa haga sanuu hin bahinaa jaanii haga beeytee wanni jaanitti. Ballafti inni akkasitti irraa dhookan tana ijaanuu dhaqee nagarree jechuudha. Master plaanii Finfinnee tajaan tana keessa bulee odoon taane keessa daldalatee odoon taane keessummallee odoo bulee odoon taane jechuudha. Ammoo wanni Oromoo jettu tokko isa harkiftee isa falmachiiftee jechuudha. Barga namni waan waloodhaan qabnu sadiifu hagas takka beetee gadoodu hoggaa ta'e isaa tana muugoomoo ajaa'iban taatu jechuudha. Akka waan hin jirretti. Bar hurutteetun ka'u jechuudha ittimteetun dhaga'u bara. Summun bukmun umriyu maaltu godhee jechuudha. Ija beeytee arraan niyyatti nagarre gurra roorroo achii tanatti hin dhageenye afaan isaaniin dubbanne tana bar falfala jala jirraa hinuu gaafiif dandeesse. So wanni muuziqaa sii dheeheefiisi bu'uursi kabiraati har'a ilmatu kabiraati jechuudha. Wanni tuni nu deddeebitee bara siyaasa keessattis aartii keessattis daldala keessattis waan toluu qabu jira jechuudha. Ta mootummaarraa eeggannu qofaa miti ta nutu waloodhaa walirraa eeggannu hanqinaa jira. Waan tana sirreeffachuu qabnaa. Dubbiin akka inni yaatun basilaa miidiyaa miti keessumattuu dhumteeti jaaramtee dhumtee eebbaa fi sidaarra beetee miidiyaa kanarra dhufne haasa'uu qabna. Odoonni jirraa warra jiru taane hospitaalli san jaarameeti warra koree hospitaala san jaatti miidiyaarra yaamne meegaa bu'aa bahee isan keessa dabartan maal fakkaatti jennee haasofsiifna malee ittiin kadhannu jechuudha. Bara arra bikka jirru if garkaa jirraa jechuudha dubbii waa wanni miti. Mata dureen keenya wanni jubale ijaarsi hospitaala burqaadhaan bara wanni jechaan jiru jechuudha buufata balaa isaanitti abuusu buufata fayyaadhaatu jechaan hin jiran hospitaalaan jechuu jiraani. Buufata jechuun bara waan gadda xiqqaatiif malee godinaa tokko kaa'anii miti. Anni yoofiifu godinaadha odoo beetee mootummaa akka qabdu qabaanne jechuudha. Isteeta tokko jechuudha. Nama miliyoona haga san gahuudhaaf beetee kiliinika tokko haasa'uun qaaniidha jechuudha. Ijaarsi hospitaala burqaadhaa ani akka siidatti ilaala jechuudha. Akka siidaa warra kaleessa qofeessanitti ilaala. Maaliif hoggaa jenne beetee jaasanni yaatu ammeega sagantaa keenya dabarfanne naa bilbilee maal naan jee aboo tana beetee tana beetee tana keessaa baanaa naan jee tanaa miyaan tana gammachiifte maal jennaa dhugaa teenya tabaatee naan jee hospitaala isa naasootan irratti sanirra dhugaa teenya taarra gabbaatanii nu galchitan tanaatu irra na gammachiisee naan jee. Ibaga akkalaa yooti ilaallu jechuudha. Waan arraadeeroo kadiiroo fi adeeroo diriirsaan jennu kuni hospitaala sanirra guddoo beekannu seenaan isaanii. Meegaa hawaasa keenyatti sii deebi'a. Waan ofitti mirqaanuu fiifu dammaqiinsa sirriidhaa isa dammaqiinsi dhugaa kanaa jechuudha. Waan hin arkin takka. Tabeetee Oromoon argaa dhageetii jaan. Miisi dhagarreenii hin dhageenye ittuma yaamanii ittiif kannaa jechuudha. Ta'isaa tan ammoo yoo horotanuu hin ka'u. Akkanni gaa walirraa abdii nama kutachiifti. Baruun miti. Arra beetee
النية جزء واتجرا من قبوة شوي واتجرا من قبو جزء من ديغانيتي على به عرب ميلون بس دي مرفمي الرعجبه شوي برخ عرب نوري وانا من توبر أبارسي خنوا بكن وأني جزارة عرب جنات كيسوتا دليل أني يا بيتي أرموت كيسيته أسمت نور هذا بتول بيتي hospital وهنا اللي تاتو جارة إجازة رب ناهو فوتشودا يو إسلام ما تاتي سبني خدا بيخافي يجوي ورا خرامان إساري لكاونتين أميني يجوي سبونو ما قفامتي صدا ربيني لينو هنغفني يجوي مي أستاذو تهدو قبنا يو دراسات تاتيس بيتي لفسن نمي داكي وان براتين هنجلو قبسو قفامتي بي علماء تاتي بي ديني أرى علماء ني خيني ترى دبچو ماتي ساندوك أبوتي خيني أبوتي كبينيا خيني أرتيستون ني خيني برا كونسرتين تكوسيتالا نمو جارا يجوي خلافو ميغا تموتو ماتين ديبيا نتو إفيفو بيتي أكا هواساتي تمك إنسي هارينو مبرباتشيسو بيتي خا تيا نمي بتينيان تيفتي تيا دا المتال تينيا رتيس مرقانو تينيا في اللي فكنون تينيا في اللي أرساتو نمبرباتشفتو وليتم سن نمبرباتشفتو ديري سايلمو يا قام يقال تومي الدول فادو ارتيست قدير سيديس واحد دو خاسي دغومتي دبين اونا نيا سوني هدونا ما ياچفتي دغام بكسني بده هاي خديبتي ديبيا ليسا ديبيته تلفون سي سيريسا نيو تلفون اوه نندا جاما تيتو ديرو تكش واس ديبي هاي حركه بتا جما خان فالا خاني سر اوكي بس مي وانا رتين دي بساعد كون اوس اي دي فما غاديرو دريسا الى بودا موبايل سريفه جرا حجر اللي جرا دي فما نغدا يناني ودو حجر جروغا درك بوغوني قبني هرماچني غحالا انجي فتو يچوي دريسا ديبته هاي أما دريسا ديبو غارا بيته أديرو خجتين ديبيا أديرو خديرو خينيا والي في تبركارو أبو تونس خانكر وفكاتو تشوي أما تعرف هذا ما كيس ساعة تشوي ده مخين دريسا ديبي أما خلص الرجل تعرفوه هاي غلطومي غامي تليفون نتوه دبين أنا نياتوني هدو نما ياچفتي هاي نبا كساني بدلين هدو غرتي غرانا ما نياتا dhugaa dubbachuuf amma nuti waan dalagaa mootummaa taasisuu jirra waan silaa mootummaan godhuu qabu nuti tirakkachuu jirra jechuudha dirqama mootummaan biyya san bulchu rakkoo bu'uuraa kana hawaasaa kana mootummaatu furuu qabaachuu biyyi sun bulchiinsa qabdii mootummaa qabdii godina san keessa baajetaa jira harargee bahaa jala jira onni anniyyaa kuni warri biyya san bulchu bulchitoonni biyya san illeen waan nuti haasawaa jirru kana yoo kadhagayan taate waan qaanyiidha salphina guddaadha wanda kun qaanyii guddoo maallaqa waan saniin godhan dhabanii osoo hin taane I think corruptionaatu biyya balleessaa jira namni baajeta mootummaa wayin dalagaa jeetti kennan balleessanii dantaa isaaniitiif oolfatanii uummanni keenya dirree aditti dhumaa jira gartee
hospitaala dhabee, bishaan dhabee, karaa dhabee rakkoo adda addaa keessa jira. Kanaafuu warri biyya bulchulleen xiyyeeffannaa guddaa itti kennuu qaban jira. Kanarratti immoo dabalataan wayyaaneen gaafa biyya bulchitu naannawni Tigraay biyya Itoophiyaa kana bilisoomsuuf jecha ummanni Tigraay dhume warra lafa san irratti dhume ilmaan hiyyeessaa ilmaan maatiin jalaa dhumte kan qabeenyi saamame janiiti addatti baajeta qaban obboleesso. Baajeta Oromiyaatii fi biyya naannoon tamuu hin qabne sababa kanaan baajenni kennamee fi akkasitti uummata san kunuunsanii baadiyyaa isaanii tolchanii Tigraay bareechanii bishaan baasanii karaa baasanii ispaaltii godhanii mana fayyaa bakka hunda godhanii buufata fayyaa bakka hunda galchanii biyya isaaniitiif faayidaa ta'anii jechuudha. Warri wayyaanedha jechuudha TPLF biyya isaaniitiif uummata isaaniitiif uummata qabeenyuma keenya Oromoo kana gibira nurraa guuranii funya uritti paarlaamaa irratti mallatteessanii akka ofishaalii akka mootummaan Itoophiyaa beekutti dirree bahanii geessanii jechuudha gargaarsa uummata saniif akkasitti lafa san misoomsanii biyya isaanii kunuunsan jechuudha.